حكم جلس على القطوعيات عن الراوان دبتميت جده لكن مو يرو أتي دبت أني أرجع فكين يابني كأكملت سهدته أكملت ملء قرتي إنه سهدته قرنا قد سرت جيجسة فدراسا وني سر جيجسة هبتو أمله أنسيچين كوفي متقرتي وهبتو ما فكين ياب أنجني يو إذا قراري نكنا وجينا سونا فو كتاب كبراكرت بيكمن أكنا نوناسا أنا يجوني ناسا أنا كلتي أنجتو ندبتني حديث القرآن أكنو قرانو كنا سند حديث بيكمن ورغا ولهم نيچو أقايو تاتي يچو سنيني obboleeyyummaa isaanii kallattiidhaan amanna. Gara ammallee ol fuudhaa kanatti keessatti hin jiru ragaan ittiin dhaabannee siin jedhe malee ani ammallee gaafiin keessuuni achi kun hin ta'u. Kalammataaf immoo nama ammallee agartee bashararraa nama biraa fuudha feena jedhanii yoo isaan sirra barbaadanii jedhani ati gara yaada keetiitti culumaa'iini hin ta'u jedhanii irraa daangeessanii karaa arrabsuun hin ta'u. Jinnii muslimaa arrabsuun jeequun salphisuun akkuma obboleessa keenya salphifteeti dhoggamaadha. Seeraan hojii softa seeraa yoo nis hojjaase daliila kallattiidhaan jechuudha. Malee mo'alaa keefa akka ati barbaaddee miti beeta. Kanaaf karaa gabaabaan wanni hanqaa fi qaxxaamuraatti si deebisee jedhu yoo isaan agartee fuudha barbaanna maal jedhani atiin keessummeessin. Tokkoffaa yoo abdeessitti uummanni soban beeku. Dhugaa ati akkana watteen atillee rakkoorraan of geetta. Namni kun waan illee agartee rakkoorraan of gaha. Kanaaf jecha awwaan akkanaa kana wal dhabbituu keessa jira. Akkasittuuf rabbitu walirraa beeka bara akkasiin tun argita rabbi beeka malee nuti hin beeknu. Wal dhabbii keessadha aalimni dhoggee jira wanni kun dhoggamaadha jedhanii maasinni kun natti dhaqqabaa an kitaaba baradheen beeku diinii ka beeku rabbii agartee culamaa'ii barsiisanii hukmiin akkana jedhanii kanaaf rabbiin sodaadhaa watteen nama islaamaa eega ta'e aalima eega ta'e nama kitaaba beeku eega ta'e ni deebi'a. Baay'ee itti sin cinqan manni ni beeka. Garuu immoo sobni kijibni rakkoo namarraan gaha atillee akkasin godhini akka namaatitti jiraadhu nyaadhu dhugii hiriyoota ta'e warra agartee kallattiidhaan ati intala muslimaati intala afaan kenna beektu nama nurraa ta'e nama si kabaje sitti dhufe yaada bareeda si qabu hiriyoota ta'e mana akkuma nama tokkootti qabattee yoo teessellee yoo agartee hojii nyaattee dhudde hiriyoota kee hojii wanni si danqisu tokkollee hin jiru. Wanni tokkonni si danqisu hin jiru. Garuu immoo jara walitti heerumsiisuu san keessatti ragaan ittiin dhaabanne hin jiru. هناك صفات اعتمادية كلمات أنا خرب قياسا هل السكون أنا عارف تتكلم العربي ما عليك العربي لو كلام الأعجمي ما عندك مشكلة أنا أسمعك يعني كل الاثنين عشان تبين للناس بس ما عندي المشكلة حاجة اللي تبقي حييك الله بس أنا إيه نعم هل أنا يعني أنا ما أدري يعني أنا لما أفكر في الموضوع أنا مستحيل ولا يوم فكرت فيه إنه فعلا هذا الشيء إنه راح يصير أو فيها مشكلة أو أهل الإثيوبيا يسوونه مصيبة فهمت علي؟ فأنا قاعدة أفكر الحين برجع بفكر مرة ومرتين ثالث أنت تعرف نحن حين أجنبيين لو مهما كان عندنا سلطة بس الحقيقة القانون فوق القانون فهمت علي؟ فعشان كذا أنا قاعدة أفكر فعلا لو غيرت سكني هل أقدر أعيش وأستقر أو إن أجلس زي ما أنا ما أدري يعني يكون فيها قلق وتفكير فهمت علي؟ إنه بالنسبة إنه في ما فيها إنه ما تقدرين تنكحين الرجل أو الجن مع الإنس فخلاص هذه تخطيناها تمام هذه المرحلة تخطيناها حقيقة دلهين أنا المشكلة أو خلينا أكون صريح مع آخر أكتر أنا دلهين خايفة على نفسي الحمد لله رب العالمين لين دلهين ما يعرفوني كثير أورومو فهمت علي عشان كده أنا مستورة يعني تعرف يعني الأوروميين إنه إذا حطوه في راسك إنه إلا ولا فهمت علي فعشان كده ما أدري إيش يعني ما أدري حكم الله غير حكم الإنسان غير أنا أريد أنت تريد إن الله يفعل ما يريد كلام صحيح فخناف أما وني قدام خيا أنت كونك أنت عايش هنا في جدة أبغاك أنت تكون صريح معي تعطيني إنه يكون نصيحة بس أنا ما قدرت أتفهم أقليتهم فهمت علي
عقليتهم مرة متينة، مرة ما يقدرون يستوعبون حاجة بسرعة كبيرة كذا. ما أدري، ما استوعبت. فأنا ما أبغى أقرر وأقول وقال وقيل، وما أبغى إنه يكون فيها صح، كلام الضغوط صحيح، النفسي علي. كلام صحيح. أرد لك أنا. وبس هذا. إيه، تمام. كملي تفضل. كملي كلامك، برد عليك بالدليل، ما عندك مشكلة. أنا أفهم ماذا تقول لي أنا، بس لكن أنت كملي تمام. كلامك. لما كملتي خلاص خلصت تقول لي أنا أجاوب لك، ما عندك مشكلة، أنتظرك تكلمي، أخلصي كلامك. طيب أنت تمام. فأنت الحين تقول والله عبد الله بن باز قال كذا وقال كذا، هذا شيء دليل قاطع ما في أحد يتراجع منه رحمة الله عليه. أنا ما هقول لا، طبعا هو من أهل الطائف، والنعم فيه والنعم في ربعه والنعم في أهله، الله يرحمه ويغفر له ذنوبه. أنا ما قلت لا، بس إنه عشان يستوعبون الكلام اللي أنت بتقوله ده يبغى لهم سنين. فهمت علي؟ أهل العلم هم ايش؟ هم وكلاء الرسول عليه الصلاه والسلام. الانبياء العلماء ورثة الانبياء، لم يرثوا دراما ولا دينارا، انما يرثوا العلم، معروف. تفضل. تفضل. تمام. فعشان كذا الحين انا اول شيء ابغاك تنصحني انه هل اغير سخني هنا، وثانية خلاص اللي صار، هل استمر معاه او لا. انا ما حقول لا انه الحكم ده حكم لا غير شرعي، لا انا ابغى انه امشي بشرع الله، ما ابغى اخالف شرع الله. فعشان كذا ابغى اكون انا انسانه اكون عادله، حتى لو قررت ان ابغى ارجع من غلطي بس بطريقه مقنعه اكثر. ايوه، تسلمي. مو عشان اسمع. طيب. كملت اهلا كلامي. وسهلا واهلا فيك ان شاء الله. نحييك على مسألتك اللي فيها الخير وفيها البركة، ومسألة الحقيقي أنت تطمن قلبك على طاعة الله ورسوله، اللهم صل وسلم، وتكون قطوعيا على ما يرضى الله ورسوله. أنت اتركي بطريق السليم، بطريق السليم، بطريق الكريم، بطريق الخير، بطريق اللي يعني لما دخلت في هذا المشكلة يعني الأمور مو هاجة سهل، بس أنت تكون بالأسلوب. أول شيء أنت تكون على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتوكلي على الله. أول شيء أنا أنصي لك الدعاء والقراءة. أول شيء القرآن، تقرأ القرآن. أول شيء لما قرأت القرآن يحل الله لك أي شيء اللي ثقل عليك، لأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القدس، يقول الله عز وجل: من أراد أن يناجيني فليناجي القرآن. أنت إذا قرأت بينك وبين الله، مثلا إذا عرفت يعني من آيات الله حاجة كذا، سورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق والقرآن، يعني اللي استطاعتك اللي يعني تعرفي، ربنا ينصر لك، ربنا يحل أي شيء اللي أنت دعيت. ولهذا أنا أقول لك لو خرجت من هذا الموضوع سنركو متاكيتيتي أكمتاكياتي جيتشو فدو شيكتا فدو أنفلتا أتي ربي كيتي جدو كيتي جدو ربي تتهريرو قد مالي ilmi namaa abbammaan fedhe ol fiigee abbammaan fedhe waa barreessee abbammaan fedhe waa siin jedhee kanaayoo bakkee kennite rakkina mataa keetiiti. Suutuma jedhiitii rabbi sii laaffisaa yeroo hedduu arga. Mucaa hooyee mana arabaa dalagde yeroo takka wallaahi dhugaa rabbi sii mana arabaatitti akkuma tasaatitti ummanni kun Oromoo musliimaa obboleeyyan teennatuun qaban. Gadi dhiisuu dide isiin akkasitti ammallee agartanii wajjin ture. Guyyaa kan afaan olaalanii achi dhaqee quraana itti qara'ee yoo an quraana qaro quraana qara yoo an hadiisa himnatti akkanuma fuula keessa na laal silaa boo rabbiin maalitti na fide har'a jedhee itti qara'e na qara hadiisa hinima yaa sheekh maal taate qallee naanaan jedhe waanii irraa wallaalee dhugaa rabbisitti akkanuma na hasaaba si aboo rabbii kana maali aboo rabbiin sodaadhu yaa rabbiin sodaadhuuti afaan orraatiin itti haasan afaan arabii kanaan haasaa afaan oromoo irraa quban qabu. Arabuma kallattii warra agartee makkaa kana dhugaa rabbii siimuuf innummaanu hin beekta jedhee yaada. Bakkeen wanna ni beekta bakka haa Qureeshii beekta. Achitti amata 8 dura baandaa bakka jedhamu tokko cinaatti. Achi gabaabuma dubbiititti akkasii waan san ajaa'ibee ani maaliif kana siin jedhe
wanni guutuunuu kara rabbii keessaan taati. Garuu immoo gadhiise boodarratti gadhiisi rabbii kee ilaali nama rabbi sodaadhu gadhiisi jedheeni yaabuu akkana godhine rabbi sodaadhu wanta hin taane oofuun faayidaan qabu atillee agartee obboleessa keenna rabbiin sodaadhu gadhiisi rabbuma san sodaadhu jennaan khalaas gadhiifna aboo yaa'ii nutti hin godhinnaan jedhee yaa'ii ittiin goone kara nagaati waliin haasofne gadhiifna jedhee takbiiraa godhee eegasanii akkasi qutbaa qaraanee nagaan kara nagaatiin waliin haasofne isin obboleessa keenna baay'inne kara nagaatii wajjin haasofne nakkuma amma anaafatti wajjin haasofnu kana hojii haasaan dhugaa rabbi siimu. Amma osoo akkana asi kaleessitee ittaan wajjin haasaan hin sodaadhu dhugaa rabbi siimuuf. Wallaahi maqaa rabbiitti sii kakadha. Osoo akka anaaf sii kanatti sibira taa'ee akkana osoo sibiratti itti dhufe yaani. Haasaa noormaalii akka siin haasa'u kana haasaa. Maaliif? Kabajaa jinnoota Islaamaa Qur'aana keessatti quba qabna obboleettitii. Maa dhugaa walii himneen dhiifnu maa tokko jiban oofe. Bar aalimni kuni kitaaba yoo gaafatan bar Abdallah bin Ubaas kana yoo irraa dubbatan aalima guddaadha. Hin deebisan gaafisan mas'alaa dhuftee beek. Maaliif ree rasuula rabbii alayhi salaatu salaam rabbiini abboo yeroo mameeqa Qur'aana kana himna yaa rabbii kiyya. Maal jedha? Qul yaa ayyuhan naasu inni rasuulullaahi ilaykum jamii'aa. Jamii'aan kun maali? Ay thaqaleeni jechuu. Aalama jinniitiif insiititti ergame nabiyana Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Kana beekaa bariyoo akkasii yoo isaan gaafatan dhaabaamee jedhee warroota darsii eeganiin kana irraa tsatte jedhee namni waan gaafatan san deebisee darsii ofiitti deebi'a. Haqa aalimmanirraa qaban gaafii akkuma nuu kana gaafataniiba. Akkuma nuu kana mallee wanna haraamaan beekan waan halaalaan beekan kan akkasii quba qabaachuun barbaachisaadha. Maalii gabbartaa? Jinnii gabbartaa? Maalii taataa? Awwal waallota. Dhugaa jirtu irra deemuun barbaachisa obboleettiiti yoo rakkoon qabu inshaallah rabbi sii laaffisa wal faana jirraa jabaadhu siin jedha. Warroota ol baanii yaada bareedaa haasaani yaada irraa fuudh namni haa ol galu. Warra agartee dubbii maali bocola dubbii oofee jedhe gaddarbi atuyyuu nama barate ni argaa. Saayinsii illee nama barate hanga agartee dubbatteetu takkatti maashaallah aleek. Islaamummaa immoo dhugaadhaan dubbii sarara dhugaa irratti haasofta. Abshirii si cinaa jirraa waan ta'eetiin jedhe kallattiidhaan agartee akki kara nagaati waan kana keessaa baateetiin jettu irratti hojjenna. Inshaallah keessalleen aadii si gaafadhee akka ati kara nagaatiin keessaa baatu ni goona. Kara nagaatiin jechuun yaa'ii osoo hin ta'in sillee osoo yeroo takka dubbii sii xumura akka tasaatitti biyya keenya keessatti jechuudha. Jinni Islaamaattuu biyya keenya keessa jira. Dhugaa sitti hima. Warroota malee salaatanii wanni agartanii seera qaban jechuudha. Xabala waan jedhamutu jira burqaa Islaamni iddoo bosona gurguddaa keessatti argaman akkasiisu. Dhaqee bakkee inni sidaajaa inni akka namaatitti jira. Hin dhufinii bakkee kana ni jettini achi hin dhufinii jedheen asirraa deemi bakka kana hin dhufinii salaatu yennaa jedheen. Dhaqee kiyyaan mataa qulfii ho'ii dhaqee bakkee inni irraa dhoggu san dhaqeetiin irratti luka dhiqate. Ol deemee jennaan lutti isaa morma irratti ol dacha'eela. Hujii ofii argatee deebi'ee beek. Maalumatti uumee namni keenya kun waan hin beekne keessa maaltu isa galchime. Wanni hin beekne keessa galanii laaquun faayidaa hin qabu. Waan beektan haasaya. Waan fakkaatu haasaya. Warri waa qaraatanillee jarana kitaaba qaraa darasaan keessaanuu darasaan agartee akka kitaaba beeku wal hin dhabne darree jala deemtu wal amma wanni maraate maali beektaa waan dhiimoo tanarraa afaan babbanuu jiraatin beetu. Shamara wali qabataniitu Allahu akbar jedhan birrii 20 yoo namni kenne 40 yoo namni kenne. Yoo 5 namni kenne bakka takka wali qabnee isinii goona yaa subhaanallah bakka takka wali isinii goona du'aa jedhanii. Garshee akkanaattu irra bara kana keessatti kuban qabdu. Meeshee akkana rabbi hete. Imo kholi wali dawale wali dawalani. Gare makana nama 200 300 barsiisan. Imo keessatti jechuudhaati irraa quba qabaatu maluun ka'een dhaba immala. Waruma qaraasisu kanaaba. Gruppii qabdi imoon. Wallahi indaalu. Gruppii qabdi irraa quban qabdu ati natu beeka dalagaa isaanii sitti himuu barbaadeeti. Darasichi kuni darasama kitaaba irraa waa takka quban qabne darasaata walwaallee agartee ta shamara tanaan nadha sixxeena dhungatittaa sila akkana godhittaa tanallee abaaboo inatti ol darbittaa jedhaan rabbiin si qabee sheenni kana niitii namaatiin abaaboo na as darbittaa jedhaan. Mallaqa immoo na dhukkuba jedhee gindilimsi maratee ciiseetuma amiira gubbaa kaa'ee amiirri sanii si fuudha jedhee sobeeni
deebi'ee isiin agartee sheeka kennan dhukkuba jetteetiin sammaa biraatiin keessa taa'ee mallaqa shamarran irraa akkasi gadi dhiqan. Anamma yeroo hedduu jaratana cafaqaa beeta. Wanni isaan jedhanii na arrabsin hin jiru. Maaliif akkana nuun jedha? Jalan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam Qur'aana kana tola barsiisaa jedhe. Yoo hiyyeessa taatanii waan qabne taatee culamaa'iin guddaan Imaamu Shaafi'ii jechaa ni dhageetteerta. Imaamu Ahmad jechaa ni dhageettee Abu Haniifaa, Abu Maalik, Imaamul Maalik beekamaadha agartee. Warra Suudiiti Imaamul Maalik faati. Ila warroonni kunniin wiirtuu madhabaati warri kun. Warra hadiisni seera isaaniitiin alan baane ummanni kunniin beeke. Jarritu yoo hiyyeessa daaraa waa takka hin qabne taate waan isaa gawaa fudhatuu jedhanii kaayan. Inuma Abu Haniifaan lubbumaa irraa dhooga rabbi jechaa barsiisu malee fudhatuun hin ta'u yaa dalagatee haa nyaatu. Yoo ati kana itti dhimte ragaa yoo ati himte warri sadaqaa guuratu kun kunoo guruuppiin jira baandii qabanii beeta. Du'aa irratti du'aa nama maal taate beeta. Salbaajii ni beektaami salbaajii warra salbaajii gurguru hamsa haya asraamis asir jedhanii fuularra si darban. Akkas ta'e amma yeroo ammaa Qur'aanaan daldalutti jirti darasaan. An darasaa tana afoo dhaabbadha. Diinni kiyya yoo ta'e warra agartee akkanatti mallee agartee Qur'aana kana mallaqa Qur'aanaan ciraa shamaratiin naga fixaa gabaree biyya maaliif kana naasoo nagasan gabareen kishaafa qabatee deema mobaayila gurraattii tana kaameraan qabu. Jaartii inni as ergatee jedhe asitti Qur'aana qara'ee maal gochaa irraa kaafta jedhanii isiin Qur'aana sheekii kiyyattee achi keessa teettee abbaa manaa dhiiftee jechuu lubbumatti. Abbaan manaa dawwalee nikaa irraa gadhiisa. Isiin dhulfatee abbaa manaa keetitti waachi erguun hin ta'u jedheeni asitti 20,040 rakkoon qabu Allahu akbar jedhaa irraa guura. Ila waan inni dalagula. Dalagaa isaanii ilaali rabbii keeteedhe. Kanamaan dubbanne kan intala takkatti irratti duulan. Mujattii takkatti tana afaan bantanii kaas duultan maaliif kana dubbatina? Rasuulli alayhi salaatu wasalaam اقرأوا القرآن واسألوا الله به الجنة جدا فسيأتون قوم يباهون بالقرآن ويستأكلون به حديث صحيح رت أسر متنسي سنياسة نبيتنا قرآن كان قراءة جدا قرآن كان جنة ربي كتا جدا مالي قرآن كان ملك كتا جن إنو ما يبقى حديث كان كيس مال جدا توتا تدفع عن قرآن بك عن شيخ أني ورا قرتي مقا قرآناتي مقا شيخاتي نمالي أفدادا جدا ورا مالي قرآن كتا جدا ويسألون به جدا دبتا حديث نكالتي mee ummata mataana dhukubadhee baxxaaniyaa maratee kijibaan ummata keenya shamarran oli qabatee akkana gadi dhiqu kana yoo dhogginu nu morman mee kun amma sheekiidha jedhamaa kun amma sheekotaa kun kanaafi nama akkanaafaa namni gara illee obboleettitiyya namni asitti afaan si babbanee akkana maali jedhanii si honnoo jedhan anamma engadde ol argine akka waan dura wal beenutu si keessummeesse mee si ilaalee deebi'aa sin jedhe na gaafatte gaafii kallattii noormaalii dubbatallee ispeeshaaliidha haasofni kee maaliif gaafii ati na gaafatte rogaan sii deebise. Rogaan akkasitti namaa deebisu malee olgaaniituma suuraa kee garanaa garatti waxxansanii amma wallaalaa meeqa afaan banaa jira duudaan kafooloo agartee guddifatu afaan banu shamaraa dhiirrillee. Kana ummata ila haguma dhuufuma haga dhuufanillee hagasittillee isaan hin herreegin annu gara rabbi sitti hima. Karoora kee kallattiidhaan waan rabbiin agartee sodaattu ufuma rabbii kee sodaadhu malee namni akkana naan jedha maali akkana naan jedha kana dhiisisin jechuu barbaade waan akkanaattuu deema ati ol baatee dubbattee yoo ati nagaa qabda. Ati amma nagaa qabda noormaali anaaf. Amma dhalaan ija hidhatanii harka hidhatanii gurra hidhatanii yaa'an guutuun isaanii rakkoo isaan qaban nu kallattiidhaan argina. Jaarsa ofii gabaree biyyaa dhiisanii ija hidhatanii gurra hidhatanii ijaazaa deemanii bakkee isaan itti hin buune hin jiru. Mallaqa sheekiin kenna nu fuudha jedhanii nikaa ijoollee 5-6 gabaree biyyatti gatanii ijoollee wajjin asitti ammallee agartanii darasaa akaawuntiin beene ka qur'aana irraa quban qabne jaratti heeruman. Ummanni akkana fuula hidhatee deemu kunniin namni akka hin beenne fuula hidhatanii deemu malee dhalaa takka takka hattuudha guutuun isi. Kashlabbe ta'ijaazaan dhukkeen irraa kaate qofatu yaa obboleettiitii na aman. Ati uftaatee dubbatutti jirta. Ati hin beektu nuti ni beekna nu warra qara'e wal beekna likki kenna wal beekna sii galee. Mee an qur'aana qaraasisa basharimmaan guyyaa takka birrii takka nurraa fudhate jedhee nam tokko as bahee natti haa dubbatu. Maqaa rabbiitiin gaafadha wallaahi. Ani nama hadiisaaf kitaaballee kallattii mormee ragaa gadhaabee nama mormu namu akkanumaan zimbiloo miti. Guyyama takka qur'aana tokko irratti qaraasisa kallattiidha namu bashara. Namnummaan tokkochi qofti bashar mallaqa akka nurraa fuudhe wallaahi kinoo. Sa'a 24 as ta'an nama qur'aana rabbiitiin kakatee birrii takka bashar nu gaafate jedhu. Haa bayanees. Mallaa keessan hin kenninaa jechuu turre. Jara na dhugaa walii himnaami.
أول نمني إبدي جهنم قبسي فمتون مسديجة نبي ربي عليه الصلاة والسلام أول ما تسعر به نار ثلاثة العالم والمنفق والمجاهد في سبيل الله نمني سديه إبدي جهنم تقو إسان قبسي فمتين سوني مالي عالمة وروتا كرا ربي كيسا كنا ربا قبينيا وروتا مالي جهاد أقولاني قبسو كرا ربي كيساتي بمانيتين جدا مالي جنان دلقاتنا قوتوها نمني إسان اللي سوفي ربي قفا دلقود أبن دلقاسا رجل تعلم العلم وعلم الناس ولكنه علم رياء جدا لا كان جدا ديسني أبو دولا مجاو تكتر دول تنيساتي حقسني جارساف جارتي أدان ديقا جرم تدبت بيير راقبري أس إرغتي جدي ملق أس إرى كما ديدما يوكن ناني شانتما يوكن تكبير الله أكبر أذان سيابر هنجرو مد الطبيعي والنجد مد اللازم سكون دي جها قفا ديرت وسوف كين يافما ديرسو يوهد ضامة يو يتتين ديرس تفكين ياف صاخة يتيو ديرس تفكين ياف ولا الضالين سكون دي جها قف إيسا تكبير يتأكا dhuufuun dakanaan si keessaa gadina qabtutti haasofte eessaa fuute kitaaba kam qaraate mirqaana keessa seentee nama cirata harta kana kasi hafoo dhaabbadheen ka isin hafoo dhaabbadhuun ani kana wallaahi kan rabbi kan rabbi sodaadhaa lubbuma teessan keessattuu qur'aanaan hin kadhatina qur'aana qaraasifna jettanii ijoollee shamaraa qofa walitti qabanii annugaasitti himaa dhageeffadhu akka rabbi dhiira bilookii godhanii dhiira bilook godhan dhiirri kan kennu mallaqa شمرة ولك بني قشتي جرتا سبنتو مالي أكسي قشتي كشمة بنت الإسلام جرانين والله قد أقوى ستة صلاة هدو شمرة كينا نمني في تيرو أما درسات أتلقوهم سلبي أمبرني بيك أول بينا لكي أول بينا والنسين جتشو بربادي warri isaanir raamur mullee warra isaan keessaa harka qabu amma asee mala keen beekan malee ijoollee shamaraa hedduu osoo asee ol baa'ee madhaane meeqatu ergatee asitti waa'ee isaanii warra mallaqa irraa nyaate himata gowwoomsanii daawaa itti godhanii bar akkas godhan kanaafi sirraa ashandaa haga godhatan haga san jarana mallaqa waanuma isinii ga'u akka aalimni biyya keenyatti mallaqa jiddu galeessa fudhatu fudhaa nama mallaqa irraan dhiqina takbiir jettaniitiin takbiiraa takkatti nama gartee qur'aana juuxum takka qaraasiftanii 40-50 irraa gadi hin dhiqina waan isinii ga'u fudhaa ulumaa'ii wajjin deema aalimman biyyaa laala warra rabbii jecha gartee miilli isaanii qamaa cufte laala kanamaa haasa'uu dhaban kasi takkatti itti duulan maal isaan goote mee maaluma isaan goote fakkeenyaaf maal isaan goote uummata kana rizqii dachii tana si dhaabe rabbi kaasi fide rabbi ka garaa haadhaatii si baase rabbi ka haga ammaatti si jiraachisu rabbi ka ammallee agartee waan jidduu kana keessatti illee si galchee jedhe rabbi rabbiin akkuma fidee jedheen sirraa haa gartee obboleettiitii alaaftuu si haa godhu obboleettiitii qaali jedhee si jajjabeessuudha moo kara gammachuutiin nagaan si gorsuudha moo isiin akkas taate isiin akkas taate suuraa bakka dhibba maxxansaniitiin afaan babbanutuu caala. Kanaaf haala uummata keenyaan laalini nullee akkuma salphatti ilaallaa jabaadhu siin jedha. Warroonni ol bahee gaafatu yoo gaafii waan qabaatu taate nama agartee ol ergatee jedhu seensisi agartee masmara dhiisee gadi haa darbamu kun immoo kallattiidhaan haa ol bahee namni qaraa'ullee qaceelaan haasa'u wanni kun waan qabatamaan jiru haasofna waan fedhe abbaan fedhe yoo haasa'ee jedhe. Si cinqanii amma niw paawar kana wanniidha. Seetuma si haa gaafatu yoo gaafachuu barbaadees gasti waan gaafateef laalla jarittiin taan si cinqanii dhiisi. Si cinqanii. Ana barii ila buleettitii qaalii dhageessa wanna tokko sitti hima. Ani jechuun atti nan beektu malee isaan na beekan. Osoo Allaha jechuun maaliidha jedhanii na gaafatanii Allaha kana hiikaa isaa wajjin itti deebisa. Ila Allaha rabbi gabbarruumi ragarra dhaabbadhee hiikaa isaa afaan Arabaati akkana jechuu. Sifaanni Allaha akkana jechuu maqaan rabbi akkana jechuu wanni inni Allaha jedhamuuf waan akkana jedhee ragaan hojjinaasaa. Akka isaan yoo afaan banani ragaa itti barbaachisee kallattii wajjin dubbadha wanni ati beekuu qabaattu ani jechuun nama akkasiitii miti hin danda'a irratti garuu immoo yoo si jeeqanii fakkeenyaaf ati si aarsanii maal jedhanii agartee si miira keessa si galchan malee an nama ispeeshaaliidha abbaa feetee wal galchitee itti shanya'uu danda'a obboleettii rakkoo takkan qabu.
yoo ati gartee heeyyamamtuu taate itti deebisee yoo ta'uu fi baate gabbuu seennaan gabbuusu ka ol baheetiin gaafii qaceelaa jiinni irrallee gaafate itti himna bakka dhooggameen akka itti dhooggame itti himna akka itti islaamummaa isaanii qaceelaan islaama ta'uu itti himna kallattiidhaan ittiin dubbanna ragaadhaan ilaa funyaaniititti ittiin haasa'an warroonni mee ol bayanii gaafatanii haasawanii jennaan waliin dubbachuu danda'a siin jedhe obboleetti tiyya qaalii sii galee. Dhugaa keetii yoo akkas ta'uutii rakkoon qabu wanni si cinqanjeetii yaade malee bilisummaa Laala waan beeti miti an gabbuusiisiin jedha yoo an gabbuusiisiin jedhe yoo inni na arrabsillee an arrabsin gabbuuseennaan hin gaduma darbu ati dhuma seetiif jira. Ka agartee dhufee kitaaba qaceelaan na wajjin haasa'e gara kitaabaatiin gaafilee agartee kitaabaan waliin haasofnee ka waliigalle irra waliigalla ka isaan immoo agartee qabaa ganna dhiisaa jedhan immoo an hin beeka. Fakkeenyaaf an amma wanni an lafa kaa'u bakkeen rakkoon jiru eessa beektaa bakkeen rakkoo bakkeen an dubbadhu bakka shan. Chiggir yaallubat bootaalee waraalleshisti. Mee dhugaa sitti hima bakka rakkoon jiru qofa sitti hima. Bakkeen rakkoo jiru bakka shan. Bakka shan keessatti ani fakkeenyaaf namni tokko dhalaa takka yoo dhungate dhungoon inni dhungatee jedhe suni maasita xiqqaadha yoo baatee salaatee jedhe irraa badaa jedha. Ragaa irra qabadhee haasaa. Isaan immoo maasita dilii haraama guddaa maali jedhan doobaran maal keessa galan olola keessa galanii kitaaba bakkee irraa haqan jirre fidanii na morman afoo dhaabbadhaan maaliif ree mormii danda'an malee yoo na morman illee dhugaa jirtu aaluu hin danda'an takka. Kitaabni ani irraa himu gabaabumatti bakkee silaa miira isaan keessa galchuu dubbadha maaliif jennaan bakka isaan irraa fidan dubbadha tokko immoo mallaqa maaliif nyaattanii maaliif shamarran teenna saamtanii maa irra duultanii ijoollee teenna wanni saamtaniif maali qur'aana ijoollee qaraasiftan rabbi jecha qaraasisaa wanni isin akkanatti ummata gadhixxaniif maalii jedhaan maaltu si ga'e yoo fudhannee jenne sahabaan warra fudhatee hin jira gaaf kan dhibama irratti qara'anii barnatti himaa jiran jechuu bar sanuu bar kitaabana himaa jiran jechuu bar suni sahabaan gaafa tokko hadiisni isaan na fidan gaafa tokko gaafiin akkanaa kuniin ka'a. Nuti wanni isiniin jedhaa jiru waan aalimni fudhatu waan giddu galeessa akka agartee namni waa malee hawaasan dararinaa manaan bitatuuf makiinaan bitatuuf dunyaatti wanta taane wasanaan bahinaa bakka aalimni dubbatee hukmi irratti deeme biran tarinaa jenne. Kanniin irratti jaalattanii jibbitanii ilaa yoomil qiyaamaa hanga lubbuun teenna jirtu isinirraa gadi hin buunu kana garaan isin haa beeku. Maaseta xiqqaadhaan dubbanna guddaa guddaadhaan dubbanna wallaahi billaahi tallaahi osoo waan feetan isin gannayxani tokkoffaa naman qara'inani lakkoofsa zeeroo jala kaaya maali waan beeku waan arrabse rakkoon qaban kanarra namni qara'ee jedhe dhugarra dhaabbatu ni dhaabbata milixee jennaan harkaan baatu abadan nama hormuu dandeette mana banattanii bakka feetanii afaan banuu dandeettan wallaahi maqaa rabbiitti isinii kakadha yoo imoo kanarraa bilook gadi nagootanii nabooftanii gubbatti caffartan malee wanni ta'u tokko hin jiru kan akkasiin quba qabaadha. Dhugaan dhugaadha. Islaamummaa kan nuu kenne Rabbi. Obboleeyyan teessan Qur'aana tola barsiisa. Qur'aanaan hin kadhatina. Qur'aanaan kadhatuun dhooggama. Qur'aanaan uf hin dhaadina. Qur'aanni waan dubbatee jedhe irratti hin dabalina hin dhadina. Hadiisa rasuulaa qulqulluu san kallattiidhaan irra dhaabadha. Afaan bantanii nama lama sadiin guruppii taatanii warri mallaqa namarraa ciratta walgeettaniitiin dubbiin oofina. Anin beeka darasoonni imoo keessa qaraasisanii hedduun isaanii warra mallaqa nyaatee dhalaa namaa qubaan goroggoraa bulu. Dalagaa teessaniin beekan. Nabiira jira suuraan keessan isinii gale. Shamarran hedduu warri fixaa jiru yeroo ammaa warri nama saamu'aa jiraatu yoo jiraate darasaa imootanni. Kan akkasii quba qabaadha. Warroonni rabbii barsiisu jira achi keessa hin jira. Hiriyoonni nu beennu. Sanniin jedhaan jiru warra saama yeroo ammaatti itti jiru maqaa aalimman gurguddaa mallaqan fudhanne irra kaatanii forofaayil irra qashtii qashumme lubbuu jedhanii ummata saamaa jiran basharka irratti hojjetu isinii galeera. Warri noqee qullee warri ammallee hadiisa garanaa irraa dubbii garaa walitti funaaneetiin akka waan baqqa'uu godhateetiin akka nama ciratu kunillee warroota dhaaba akkasiisan keessa jiru warri rasaasni kiyya karukutu. بشر عالم عربسه العالم عربسني عالم اللين عربسني عالم جتشون نبرتي نما ديني بيكو ربي جتش برسيسي ملك أنا مران فلان درسات جتشون نبرتي
nama rabbii jecha barsiisee mallaqa qur'aana rabbii irratti namarraan guuranne isinii ta'amoo isiniin ta'u darasaanii qur'aana rabbii mallaqatti gurgurtu du'aa'ii qabna jettee ummata walitti qabdee darasaan ummata gaggingichuuf anaafi aalimaa miti nama biraa sobuu dandeetta malee hattuudhaanaaf